Oduu ijoo manni maree bakka bu'oota uummataa yaada murtootii TPLF fi shaneen shororkeessummaan akka moggaafamanii fi dhiyaatee fi sagalee caalmaan raggaaseera. Hawaasni mormii fi shira keessaa fi alaa hidha haaromsaa irratti aggaamamee qolachuu fi tokkummaan akka dhaabbatu waamichi dhiyaate. Naannoon Oromiyaa karoora akka biyyaatti qamadii jallisiin oomishuu fi qabame harka 95 milkeessuu isaa himame. Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isin itti muutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Gochoonni fi miidhaan TPLF fi shaneen lammiilee fi qabeenya biyyaa irratti raawwatan gochoota dhaabbileen shororkeessitoota idil addunyaa kanneen akka Boko Haramii fi ISIS raawwatanii olii jedhan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 13ffaa bara hojii 6ffaa isaatiin yaada murtoo TPLF fi ABO shaneen shororkeessummaan akka moggaafamanii fi dhiyaate sagalee caalmaadhaan raggaaseera. Abdul Naasir Jamaal dabalatasaa qindeesseera. Manni marii ministeerota walgahiitti bana taa'een TPLF fi shaneen shororkeessummaan akka moggaafamaniif yaada murtoo dhiheessuun mana marii bakka bu'oota uummataaf qajeelchuun isaa kan yaadatamudha. Manni marii bakka bu'oota uummataas bu'uuruma kanaa yaa'ii idilee 13ffaa bara hojii 6ffaa gaggeesseen labsii yakkoota shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf bahee lakkoofsa 1176 muraa 2012 irratti hundaa'uun dhaabbileen kunniin shororkeessummaan moggaafamuuf ulaagaa guutuu qaban ilaaleera. Miseensonni mana marichaas qabsoo fi gaafii uummanni mirgoota dimokiraasii fi namummaa akka kabajamuuf taasiseen waggoota 3 asitti biyyattii keessatti jijjiiramni eega dhufe booda gufachiisuuf dhaabbileen kunniin lameen miidhaa garaagaraa qaqqabsiisaa turaniiru jedhan. Gaaga'ama kanaanis lammiileen nagaa hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru, qaamni isaanis miidhamaniiru, akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Kana malees qabeenyaa fi bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa barbadaa'aniiru. Kanaaf gochoonnii fi miidhaan TPLF fi shaneen lammiilee biyyattii fi biyya irratti qaqqabsiisan gochoota dhaabbileen shororkeessitoota idil addunyaa raawwatanii olii waan ta'eef dhaabbileen kunniin shororkeessummaan moggaafamuun isaanii sirrii fi seera qabeessa jedhan miseensonni mana marichaa. በናይጄሪያ ቦኮ ሃራም ከሚያደርሰው ጥፋት በላይ ISIS ከሚያደርሰው ጥፋት በላይ Balleessaa Naayijeeriyaatti Boko Haram geessise olitti badii IS qaqqabsiise olitti biyya keenya keessatti balleessaa dhaabbileen lamaan kan gaggeessan wal bira qabnee osoo ilaallamee isaa oli malee gadi hin ta'u. Kanaan wal qabatee TPLF fi shanee dhaabbileen kanneen ajjeechaan isaan godinoota Wallaggaa hundatti raawwatan kan ukkaamsanii fi qabeenya namaa barbadeessaniiru. Maayikadaraa irrattis kan fixanii fi miidhaa qaamaas qaqqabsiisaniiru. Gochawwan isaan bakka garaagaraatti hojjetan akkasumas tibba kana naannoo Axaayyeetti lubbuun namaa badeera. Qabeenya barbadaa'ee fi magaalaa gubates yoo ilaalle balleessaa Boko Haramii fi IS oli malee isaa gadi hin ta'u. Wallaggaaf Gujiif Boorana keessatti wanti raawwatame dhuguma shororkeessa addunyaa kana keessa jiruun caala wanni shaneen raawwatte san caala jechuudha. Nama jira awwaalteetti, ejjeestee gubdeetti, abbaa fi haadha ejjeesteetti, abbaa warraa teessitee kaatee haadha manaa gudeetti. Abbaa fi haadha teessitee intala gudeetti. Kun aadaa keenya keessa hin jiru, aadaa Itoophiyaa keessa hin jiru, aadaa Oromoo keessa hin jiru, duudhaa Oromoo keessa hin jiru bara. Oromoon qalamteetti, duuteetti hin jiru bara. Gochoota suukaneessaa isaan raawwatan kana ragaadhaan deeggaramuun hawaasa idil addunyaa hubachiisuunis barbaachisaadha jedhan. Dhaabbileen kunniin lameen maqaa kanaan eega moggaafaman carraa argatanitti fayyadamuun lammiilee nagaa irratti miidhaa mirga namoomaa fi doorsisa garaagaraa qaqqabsiisuu danda'u waan ta'eef mootummaan hojiirra oolmaa labsichaa irratti of eeggannoo gochuu qabas jedhan miseensonni mana marichaa. Maal dhamaawwan hojjetamu isa jala dookumentariin warri kun raawwataa kan ture Wallagga irratti kan raawwate Booranaaf Gujii irratti kan raawwate iddoo kafiin addunyaaf dhiyaatu sare. ይሄ ውሳኔ በምክር ቤቱ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ በሚደረግበት murtoon kun mana marichaan ergaa ragga'e booda yeroo hojiirra oolu of eeggannoon taasifamuu qaba yaada jedhu qaba. Yeroo tokko tokko lammiileen doorsifamaa yoo jiran agarra. Of eeggannoon taasifame karaa seera qabeessa qofa qabatee akka adeemuuf gama mootummaan hordoffiin taasifamuu qaba.
gochoota badii dhaabbileen kunniin raawwatan hawaasa idil addunyaa hubachiisuuf hojjetamaa jiraachuu kan himan abbaan alangaa waliigala federaalaa Geediyoon Ximaatiyoos labsiin kunis gochoota isaanii kana hubachiisuuf kan gargaaruudha jedhan. ሽብርተኛ ተብለው የተሰየሙ ድርጅቶችን dhaabbilee shororkeessota jedhamanii moggaafaman biyyoonni miseensa seera kanaa ta'an kallattii kanaan akka ilaalan sosochiin dhaabbilee kanneen hordofu ittisuu fi to'achuu irratti biyyoonni biroos deeggarsa akka nuu taasisaniif deeggarsa seera idil addunyaa gaaffii dhiyeessuuf labsiin kun ka'umsa nuuf ta'a jechuudha. የውሳኔ ሀሳቡ ማብራሪያ ላይ የተዘረዘሩትን ጉዳዮች dhimmoota ibsa yaada murtoo irratti dhiyaatan biyyoota birootiif ibsuun hubachiisuudhaan isaanis mootummaa fi uummata Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan gochoota akkanaa ittisuuf akka nu gargaaraniif tattaaffii taasisuuf nu gargaara. Dhaabbileen kunniin maqaa kanaan akka moggaafaman labsamuun isaa badii isaan qaqqabsiisan dursanii ittisuu fi qolachuuf akkasumas niitorkii isaanii kukkutuuf kan gargaaruudha jedhan Geediyoon Ximaatiyoos. Dhaabbilee fi qaamolee deeggarsa garagaraan dhaabbilee kana duuba jiran hordofuun seeratti akka dhihaataniifis ni hojjetama jedhan. በዚህ ውሳኔ ሀሳብ መሰረት ሽብርተኛ ተብለው የተፈረጁ ድርጅቶችን bu'uura yaada murtoo kanaan dhaabbilee shororkeessitoota jedhamanii moggaafaman kanneen deeggaran miseensa yookiin hooggansa jennee namoota gaafatamaa gochuuf yeroo yaallu kan murteessu nu mataa keenya osoo hin taane ragaa keenya walitti qabannee gara mana murtii walabaa ta'etti geessina. Kana waan ta'eef gama mana murtiin sirriitti ilaalamee murtii argata. Kanaan dabalatatti labsichi qophii irraa eegalee faayidaa hin taane irratti akka hin oolleef sarbama mirga namoomaa fi dhiibbaa biroo akka hin hordofsiifneef of eeggannoo taasisuuf yaalameera. Yaadni murtoo TPLF fi shaneen shororkeessummaan akka moggaafamaniif mana marii bakka bu'oota ummataaf dhiyaate sagalee caalmaa fi sagalee hin kennamne tokkoon ragga'uun shororkeessummaa isaanii mirkaneesseera. Gama biraan manni marii bakka bu'oota ummataa yaa'ima isaa kanaan fooyya'insa wixinee labsii bobbii hojii biyya alaa lammiilee Itoophiyaa lakkoofsa 15 muraa bara 2013 koree dhaabbii dhimmoota dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaan dhihaate irratti mari'atee raggaaseera. Itiyoophiyaan mirgaa fi ejjennoo hidha haaromsaa irratti qabdu miseensa yeroo mana murtii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan taate Niijeriif ibsite. Pirezidaanti Saalawarqi Zoodee pirezidaantii Niijer Mohaammed Baazoom wajjin magaalaa guddoo biyyattii Niyaamitti dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Ababaayyoo kafanii dabalata isaa qindeesseera. Niijer mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti Afrikaa bakka bu'uun biyyoota miseensummaan isaanii bakka bu'amu keessaa ishee tokkodha. Pirezidaanti Saalawarqi Zawudee garasitti imaluun magaalaa guddittii biyyattii Miyaamitti dhimmoota wayitaawoo Itoophiyaa pirezidaantii biyyattii Mohaammed Baazoomiif ibsaniiru. Ibsa isaaniin hirni guddicha haaromsaa Itoophiyaa pirojektii uummata hiyyummaa keessaa baasuuf hojjetamaa jiru malee akka Suudaanii fi Masriin yeroo garaagaraatti dhimma nageenyaa taasisanii miti jedhaniiru. Pirezidaanti Saalawarqi Zawudee waliin garasitti kan imalan Ministeerri Bishaanii Jallisii fi Inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaas hiricha ilaalchisuun dhugaa gama Itoophiyaatiin jiru hubachiisaniiru. Dhimma wal dhibdee daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii ejjennoo cimaa Itoophiyaan dhimmicha karaa nageenyaan furuuf qabdu akkasumas haalli yeroo naannoon Tigraay irra jiruu fi filannoo biyyaalessaa irrattis ibsi laatameera. Pirezidaanti Saalawarqi Zawudee filannoon Niijer dhiyeenya kana taasistee fi adeemsi aangoo karaa nagaan waliif dabarsuu Niijeritti taasifame Afrikaa biroofis fakkeenya ta'uu kan danda'udha jedhaniiru. Dans ce palais présidentiel auprès de mon frère le président Mohamed Bazoum. As Niijeritti kan argame pirezidaanti Mohaammed Baazoom waan injifataniif baga gammaddan isaaniin jechuufi. Walharkaa fuudhiinsi aangoo naga qabeessaa Niijeritti gaggeeffame biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya ta'a. Asumaanis fedhii humna ibsaa guutuuf hidha guddicha haaromsa Itoophiyaan ijaarsaa jirtuu fi dhimma daangaa Sudaan akkasumas filannoo biyyaalessaa ilaalchisuunis mari'anneerra. Niijer Afrikaa bakka bu'uun biyya miseensa mana maree mootummoota gamtoomanii taate haala gaariin Afrikaa tajaajilaa jirtudha. Hidhicha ilaalchisuun Sudaanii fi Masriinis gama ministeerota bishaanii isaaniin biyyoota Afrikaa hedduurra naanna'aa turuun isaanii ni yaadatama. Lammiilee biyya kanaa fi kabaja waan ta'eef ijaarsa hidha kanaa gufachiisuu fi mormii alaa fi keessaa ka'uu tokko taanee qolachuu qabnaa jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii. Hayyoonni marii gumii bal'al dhimmicha irratti waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qophaa'e irratti argamanis hidha haaromsaa dhimma badhaadhina lammiilee qofa osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedhaniiru. Taaddasee Tarrafee dabalata isaa qindeessee jira.
Mariin gumii balal marsaa arfaffaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi kabaja biyyaalessaa mata duree jedhu irratti xiyyeeffatee har'aa taa'ameera. Marii kanaaf yaada ka'umsaa kan dhiyeessan dubbii himaan ministeera Hajaalaa Ambaasaadder Diinaa Muftii Itoophiyaan laga Abbayyaa irraatii hin fayyadamiin jechuun haqa mirga itti fayyadama qabeenya ofii dhiibuudha jedhan. Rakkoon waliigaltee dhibuu marii sadee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan ijaarsa hidhichaatiin booda Itoophiyaan yaa'aa gara olii lagichaa fi laggeen galtuu laga Abbayyaa ta'an irratti misooma kamuu akka hin raawwanne Masrii fi Sudaan waan gaafataniif. Kanaafis lammiileen Itoophiyaa marti dhimma kanarratti tokkummaan dhaabbachuu akka qaban dubbataniiru Ambaasaadder Diinaan. Maal negosheet goona jedhu jarri isuma lafa Naayil Abbaay jedhamu kana akkuma jiru including tributaries achirratti ammaan booda homaa hojjechuu hin dandeettanii akka hin dandeenye wanta nama godhu wanta akkasii irra akka seenu barbaadan. Kun immoo it kills the country hin ta'u waan ta'u miti. So kanarratti wanni yaaduu nu qabnu guddaan we do have lack of national consensus biyya kana keessatti. Zoobii kun seenaa dheeraa isaa qabaattu malee bilisa waggaa baay'ee haa qabaattu malee national consensus irratti dadhabbii qabna. Gara biraatiin probleemiin biraa akka qabnu akka faranjoonni jedhan my way or the highway jiraami. Perspektiivii anammas taa'ee yoo isin laaluuf isin achi teettanii as laaltan waliin fakkaatu. Karaa kenna malee hin tokko jedhu jira. Kan biraa to learn from the others. Amma wanta namni biyya kana wanta jedhu tokko jira. Itoophiyaa amlaaka allaati, Itoophiyaa chiggira illaati maal jedhu jedhan. Martuu abbaa wanni waaqa qaba. Beirut, Lebanon, it used to be the best country in the planet Earth. Amma Lebanon maal taateerti? It's gone to dogs hin jiru. Lebanon biyya jedhamu hin jiru. Almost badee jira jechuudha. Libya, ollama kana Somaaliyaa argitu. Maaliif wal dhaga'uu waa'ee dadhabaniif? Kun nu biraan ga'u jennee yaaduun it will be an illusion. Maaliif wanta akkasiirraallee of eeguu qabna. Yaada ka'umsaa dhiyaate irratti hayyoonni yaada kennaniinis hidhi haaromsaa dhimma badhaadhina lammiilee osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu lammiilee Itoophiyaa akka ta'ee fi kan ammoo qaamni hunduu hubachiifamuu qabaas jedhan. Dukkana irraa ba'uu qofaa miti. Dukkana manaa ibsatanii galgala gachiisanii yookaan waa kukkee godhuu qofaa miti. Nama indaastirii keessatti sa'a tokkotti oomisha baay'ee biyyaa galchu dalagaan hin dhaabbata. Ikoonomiin akkuma mareef dubbatame kana biyya jechaan nagaa, biyya jechaan ikoonomii argannaan immoo uummanni wal ta'a nagaa bu'a. Kanaaf baay'ee nama miidhaa ifaa dhabuun jechaadha. Amma performaansii organizationii baay'ee odeemtan maaliif kana hojjanne ifaan hin jiru. Internetiin hin jiru. Performaansii organizationii muluu ka biyya keessaa kan indaastirii, ka ikoonomii, ka qunnamtii, ka impoort ekspoortii kan hunda miidhaa. Yoo ifaan barbaachisaadha jennu bal'ifnee akkatti ilaalu nu barbaachisa. Ofiinu asitti haasa'uu fi aalamni nu dhaga'uun garagara. Aalamatti himu nu barbaachisa akkuma jedhame kana afaan afaaniin miidiyaan biyya biyyatti akka sogoone shaggaa jedhee yaada galatooma. Rakkoon ammoo baay'een uummataa wal qabateen akka biyyaatti nu mudate rakkoo hiyyummaa, rakkoo jiraachuu dhabuuti jechuudha. Amma hojii dhabdummaan argaa jirra, beela argaa jirra, rakkoo baay'eetu jira jechuudha. Kanaatiif waan ittiin teknoolojii yookaan waan indaastirii, waan biraa qofa waan badhaadhina dabalataa odoon ta'ini waan jiraachuu dhabuuti jechuudha Itoophiyaadhifillee. Kanaaf Itoophiyaan amma waan mirgaa haasa'u irraa gara waan dirqama ishii bahutti deemuu danda'udha qabda jechuudha. Amma itti fayyadamni laga Abbayyaa Itoophiyaaf mirga qofa odoo hin ta'in dirqamalleedha jechuudha. Maaliif hawaasa mootummaan Itoophiyaas hawaasa isaa waan irraa barbaadamu kennuudhaaf maal gochuu danda'udha qaba? Biyya misoomsuu danda'udha qaba, hiyyummaa hir'isuudha qaba. Kana gochuudhaaf ammoo jireenya hawaasaa lafarratti jijjiiramee hawaasni nyaatee buluu danda'udha qaba. Kana gochuudhaaf fala biraan qaba jechuudha. Kanaaf achirratti xiyyeeffatee hojjechuun daran murteessaa ta'a jechuudha. Tokkoffaa karaa biraa nuti dhiibbaan alaa kun kan nurratti cimee fi seeji meentaalitii keessa turre si baay'ise. Diinaan marfamnee jirra waan jedhu kan. Akka sila Dooktar Bireen kaas aayidentiitii sadii qabatanii jiru. Noomaan seeji meentaalitii keessa diinaan marfamnee jirra waan jedhu kan jechuudha. Kana cabsinee biyyoota Arabaa keessumaa amansiisuudhaaf sun histoorikaalii baay'ee nu rakkisee jechuudha. Isallee haga tokko yoo wanni jechuu dadhabne atileetii keessoo keenya jabeessine keessumaa gara Oromoo kanatti baay'isee Abbaayee wajjin hidhanni keenya ormillee ittiin sirbee maal jedheera. Atileetii yoo gara faayidaatti illee deemu baane gara keenyatti immoo baay'ee laafaadha. Ijipti kan hin ayyamu eeguun
waan duratti ambaasaaddeera akka jedhaa ture. Kanaan yoo fidan kanaan deebisu, kanaan yoo fidan kanaan deebisu waan danda'amu miti. Inni guddaan hojjechuu kan qabnu akka biyyaatti global community yookaan immoo uummata biyyoolessaa wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan karaa dippiloomaasii sana jabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Dippiloomaatonni keenya bakka jiran hundaa kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa koloniyaal teessisii ishii fayyadamuu barbaadde Mediteraaniin Rooppi taatii jedhe. Gaafa Arab Liig irraa immoo dhiibbaa nutti himuu barbaadde warra Arabaa bira dhaqxeedha. Gaafa geeba kubbaa miilaa nyaachuu barbaadde immoo Afrikaa dhufti. Biyya akkanaati Ijipti. Biyya aayidentiitii akkana, aayidentiitii gaarrarraa qabdu jechuudha. Biyya tanaa wajjin akkamitti diil godhuu qabna? What is the best diplomatic strategy that we should follow? Asitti hanqina guddaa qabna. Amma achi keessan galu. Akka ummataatti nuyi bishaan kana ammam gumaachina, ammam irraa fayyadamna, isaan ammam gumaachanii, ammam irraa fayyadamanii, biyyoonni laga kanaan wal qabatan biroo ammam gumaachanii, ammam irraa fayyadamanii, eenyutu nu bira jira, eenyutu isaan bira jira ka jedhu kanarratti akkuma biyyaattu hubannoo hin qabu. Kanarratti walii galuu qabu. Qaamoleen Itoophiyaan laga Abbayyaa irraa hin fayyadamin jedhanis haqa keenya dabsuudhaaf hojjetan waan ta'eef uummata keenya hubachiisuu qabnaa jedhan ambaasadder Diinaa Muftii. Mariin gumii balan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'u kun torbaniin dhimmoota garaagaraa irratti akka adeemsifamu beekameera. Injifannoon gootonni duraanii waraana irratti galmeessan hiyyummaa irrattis lammeessuu qabnaa jedhan hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee. Workshooppiin oomisha qamadii jallisii Oromiyaa milkaa'inaa qormaatawwan isaa mudatanii fi kallattii fuulduraa irratti xiyyeeffate Finfinneetti taa'ameera. Guddataa Jamaa Dabalatasaa qindeesseera. Itoophiyaa keessatti waggaa waggaan qamadiin toonii miliyoonni 5 ol akka oomishamu ragaaleen ni agarsiisu. Kana keessa Oromiyaan dhibbeentaa 50.8 gumaachiti. Callaan qamadii hangi kun biyya keessatti oomishamus waggaa waggaan biyyattiin biyya alaatii qamadii toonii miliyoona 1.7 ol galchiti. Kanaafis baasii doolaara hanga biiliyoona 1 akka baaftu himama. Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii akka naannootti boce 15 keessaa tokko qamadii jallisiin oomishuun kan biyya alaatii galu hambisuudha. Kanaanis bara kana lafa hektaara 300 jallisiin misoomsuuf karoorse keessaa karoora olaa akka raawwate ibsameera. Workishooppiin oomisha qamadii jallisii Oromiyaa milkaa'ina qormaatawwan isa mudatanii fi kallattii fuula duraa irratti xiyyeeffatu Finfinneetti taa'ameera. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee yeroo ammaa karoorri qabame milkaa'uu fi jalqaba irratti garuu yaadicha fudhachuu irratti hanqinni akka ture ibsaniiru. Karoora keenya guutummaa guutuutti raawwanneerra jechuudha. Hektaara 300 qabannee amma isaa ol dabarreerra jechuudha. Haa ta'u malee chaalenjii gurguddaatu ture. Chaalenjiin as keessatti mul'ataa ture inni jalqabaa rizistaansiidha jechuudha. Jechuun rincicuu hin danda'amu kan jedhu kun yaada bal'aatu ogeessa birattis hooggansa birattis nu mudataa ture. Inni lammaffaa akka chaalenjiitti kan nu mudate maalinni hanqina bishaaniiti. Hanqinni sanyii nu mudatee jira. Kanneen biroos fakkeenyaaf kan akka simbira girrisaan iddoo adda addaatti boona waan ta'eef boona kana keessa immoo simbirri wanna biraa waan hin arganneef qamadii irratti qamadiin hoggaa ga'u qamadii irratti baay'ee konsentireet ta'uutu ture. Kanaaf karaa kanaan rakkoowwan hedduudha jechuudha kan nu quunnamanii akka waliigalaatti hojii uummanni keenya hojjeteen birmadummaa biyya keenyaatiif yoo xiqqaate wanti kun injifannoo guddaadha. Injifannoo sadarkaa biyyaatti argame keessa isa guddaadha jenneetti ilaalla. Injifannoon kun immoo akka injifannoo Adwaatti ilaalla jechuudha. Kana jechuun maxxantummaa diinagdee yookaan immoo maxxantummaa nyaata dhabuu jalaa bahuu jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Daarektarri olaanaa Ejensii Tiraansformeeshinii Qonnaa Itoophiyaa Dr. Maandafroo Nugusee akka biyyaatti naannolee 5 keessatti qamadiin jallisiin oomishamaa akka jiruu fi kana keessaa naannoon Oromiyaa karoora akka biyyaatti qabame dhibbeentaa 95 kophaa isaatti raawwateera jedhan. Raawwiin naannolee gaa'ee sadarkaa adda addaa jiru ammaa fi karoorfannee kaane naannolee 5 irratti ture. 5 keessaa tokko kibbi milkoofne isaan numaa hin hojjenne harka dhibba keessaa gara 95-96 ta'u Oromiyaatu hojjete. Oromiyaan lafa isaa inni arginu oomishni isaa gabaasni isaa amma dhiyaata.
Oromiyaan baay'ee itti deeme. Akkamittiin isaan kana qixxee deemanii isaan kan maaliif duubatti hafanii innaa jettee ilaaltu liidarshiipii murteessa. Kana sagantaasaa godhee hangaggeessaa jiru pireezidantii naannooti. Iddee jedhan ga'uu duwwaa otoo hin ta'in bira darbanii deemanii akka biyyaatti wanti isaan hojjetan sharafa alaa gara miliyoona 400 hambisa biyya keessatti. Daareektarri Inistituutii Qorannoo Qonna Oromiyaa obbo Tashoomaa Boggaalaa teekinooloojii qonnaa haaraa baasuun qonnaan bultoota biraan gahaa jiraachuu himaniiru. Qonna naannoo keenya keessatti kan mul'achaa jiru teekinooloojiin har'a jijjiiramni irra qonna keenya keessatti mul'achaa jiru baay'een isaa ka'umsi isaa qorannoo qonnaa keessaa. Teekinooloojii ba'an sana uummata biraan gahuudhaaf hojjetanii agarsiisuun jira. Ofii keenya giddu galeessota keenya keessatti fi maasaa qonnaan bulaa keessatti qonneen agarsiisna jechuudha. Kan agarsiisne sana immoo warri argan immoo achi fudhatanii babal'isu jechuudha. Ga'een qorannoo teekinooloojii haaraa baasudha. Kan baase sana immoo xiqqoo baay'isuudha. Baay'isee kan uummata biraan gahu immoo warra intarpiraayizii sanyii filatamaati. Walitti hidhamee deema jechuudha. Kanaaf qorannoon teekinooloojii isaa baaseen taa'u akka durii kan baase sana hin agarsiisaa, hin barsiisaa, hin baay'isaa. Baay'isee immoo qaama sirriitti baay'isanii uummata biraan ga'aniifis immoo sana dabarsee kenna jechuudha. Haala kanaan uummata bira geenya. Mootummaan naannoo Oromiyaa oomisha qamadii qofa osoo hin taane oomishaalee qonnaa kanneen biroo biyya alaatii galan hambisuuf sochii eegaluu beeksiseera. Paartiin badhaadhinaa magaalaa Dukamitti duula na filadhaa gaggeesse. Deeggartoonni paartichaa duula kanarratti hirmaatan nageenyummaa filannoo mirkaneessuu fi gahee isaanirraa eegamu kan baatan ta'uu himaniiru. Awwal Hussein dabalata isaa qindeesseera. Duula na filadhaa fi deeggarsa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Dukamitti raawwatame kanarratti deeggartoonni fi miseensonni paartichaa argamaniiru. Dhaadannoowwan garagaraas dhageessisuun paarticha kan tumsan ta'uu ibsaniiru. Sirnicha irratti paartichi kaadhimamtoota magaalaa Dukam, aanaa Aqaaqii, Galaanii fi Gimbichuu bakka bu'uun mana marii bakka bu'oota uummataa federaalaa fi caffee Oromiyaatiif dhiyeesse ifatti uummataaf beeksiseera. Caffee Oromiyaaf kan kaadhimaman kantiibaan magaalaa Dukam Tashooma Girmaa paartichi piroojeektota misoomaa xumursiisuun misooma dhugoomsaa waliin jireenya obbolummaa mirkaneessuu mul'ata godhatee hojjetaa jira jedhan. Paartiin badhaadhinaa siyaasa dulloomaa, siyaasa bakka kaleessaa dhaabbatanii, siyaasa biyya diigu, siyaasa tokkummaa diigu, siyaasa humna walii wal dadhabsiisu osoo hin taane paartii cee fuuldura isaa ilaalu of jala laalu osoo hin taane uummattoota biyya keenyaa sabaaf sablammoota biyya keenyaa uummata keenya saba keenya karaa hundumaan gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf paartii sagantaa cimaa karoora cimaa mul'ata cimaa yaada cimaa qabatee ka'e waan ta'eef paartiin badhaadhinaa keenya jalqabuu osoo hin taane xumuruudha. Hojii misoomaa karaa hundumaan yeroo adda addaa bara adda addaa rarraanii hafan jalqabee xumureera. Nageenya lammiilee mirkaneessuu fi jireenya uummataa fooyyessuun gama hundaan hawaasa ceesisuun dhimma ijoo paartichaan xiyyeeffannoo argate ta'uu eeraniiru. Hawaasni keenya daandii ida'amuutiin gara badhaadhinaatitti jiruun isaa fooyyee jiruun isaa gara sadarkaa oliititti akka ce'uuf karoorsannee kana caalaa hojjechuudhaaf waadaa hin gallaa. Siyaasni keenyas wal hubannee wal deeggarree tokko taanee yaadan fuuldura keenya laallee magaala keenya magaala giddugala industirii, magaala giddugala misoomaa, magaala giddugala turizimii, magaala giddugala jireenyi hawaasa keenya itti tasgabbaa'ee namni nagaan oolee bulee galee jiruusaa itti jijjiirrachuu danda'u uumuudhaaf waliin taanee waliin hojjennaa. Qaamoleen duula na filadhaa irratti hirmaatanis kaardii filannoo baafachuun filannichaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Nageenyummaa filannoo mirkaneessuufis gahee isaanirraa eegamuu kan bahan ta'uu himaniiru. Homaa waca tokko malee girgirrii tokko malee filannoon keenya akka nu adeemsisamu barbaanna. Dursa ofirraa ka'ee hojii nageenya hojjechuu danda'u qaba. Nageenya tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa taphachuu danda'u qaba jechuudha. Ofii taphachuu qofa osoo hin ta'in dargaggeessa akka kiyyaa hiriirsisee nageenya tasgabbii filannoon kun karaa haqa qabeessa ta'een karaa tasgabbii qabuun akka inni raawwatamu gahee lammii hundaati, gahee hunda keenyaati jechuudha. Gahee dubartootaati. Keessumattuu haadhotiin dubartoon adda durummaadhaan maatii keenyaas gorsine akka isaan karaa tasgabbii qabuun kaardii filannoo fudhatan sanni dafaneeti
karaa hiriiraatiin karaa nagaa qabuun karaa tasgabbii qabu akkasaan fudhatanii deebisan gahee hunda keenyaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Nageenya jal'iseen kabajamu namatti kabajaa nama kabachisiisa waan ta'eef ofirraa kaanee eeguu danda'u akka qabnu qophii guddaa taasisaa jira. Dargaggeessis akka dargaggeessaatti akka magaalaa Duukameetti qophii guddaa taasisanii jiran. Nagaadhaan karaa filannootti deemaa jirra. Aduu filannoo sarreen nagaadhaan akka uffalluu fi tokko ta'uu nurra jira. Dubbiin nu haa galtu. Yaa Oromoo keecha Oromoo dubbiin nu haa galtu. Diinni nu keecha ta'ee walti feesbuukidhaan walti nu naqa. Feesbuukii duuba dhokatee walti nu naqa. Oduu sirrii ta'e filannoo fudhatee kaardii fudhatee filee anan hin barbaadu paartii kana jedha. Isarreen godhuudhaan feesbuukidhaan cillima keecha ta'ee walti nu naqa. Kana dammaqaa. Kana akka shawwadamne dammaqaa jechuun barbaada. Jiraattonni magaalaa Adaamaa kaardii filannoo fudhachuun nama nuuf ta'uu fi biyyaaf bu'aa buusuu danda'u filachuu qabna jedhan. Paartileen morkattootaas sagantaa fi kaayyoo isaanii karaa nagaan uummataa fi dhiyeeffachuu qabus jedhaniiru. Hawwii Taaffisa Dabalatasaa qindeessiteetti. Biyya keenya keessatti kanaan dura filannoon 5 dabrasuun xiqqoo haala uummanni gammaduun biyya addunyaa haala jaalatuun moti kan adeemsifamaa ture. Yaa ta'u malee jijjiiramni amma dhufe kun uummanni biyya kanaaf sabaaf sablammiin hunduu wal jaalalaan mootummaa isaa filatee addunyaan illee akka ragaa baatuuf amma kan barbaadamu. Kaardii filannoo fudhatan sanis uummanni immoo maal gochuu kan akka isaa ta'u sana mana isaarraa ilmaan isaarraa keessattuu dargaggoonni dhaloonni har'aatis dhaloota boruutis biyyitu isa harka jirtu waan ta'eef waan biyyaaf ta'u waan sabaaf ta'u waan lammii isaatiif ta'u sana addaan baasee nyaata akan jedhu eegee deeggaru sababa irratti hundaa'ee deeggaruu qaba. Biyya keenya keessatti kanaan dura walxaxaa rakkoon adda addaa illee haa jiraatu malee yeroo ammaa kana keessatti uummanni uf beekee jira. Nama isaa ta'u anas si beeka jechuun bira dabreera. Nama isaa ta'u hin beeka. Uummanni kun kan itti himamuu miti. Uummanni keenya keessattuu uummanni Oromoo hayyuu nama gadaan bulu nama deebi'ee safuu eeggatu nama deebi'ee yeroo ofii keessatti aangoo gubbaa turuu hin ta'in aangoo ofii dabarsee isa itti aanuu kennu gorsaa ammataa beekaa hayyuu of keessaa qaba waan ta'eef yeroo ofii eeggatee raawwatee kabajee kun saba ofii bulchuu danda'u jibiitaa hin bulchuu danda'u addaan baafatee amantummaadhaan filachuu qaba hawaasni illee kana qaba kunis kana jedheetti amaneetu. Gosa jaffaa kana gaggeessu saawwan shanan kana keessa baanu waa filachaa akka ture mootummaa waan tokko gaggeessaa ture hin beekamu jechaadha. Tokko hamaa keessa osoo jaalatetti dirqama gaggeessitoota kanaan dura wantoota 27 kana osoo jaalatee biyyi keenya alatti dirqamaan gaggeessitoota filachaa baane eenyutu biyya kana ceesisuu danda'a akka dubartoota hawaasa magaalaa Adaamaatti ceesisuu danda'a waan jedhu kana sirriitti hubannoo guddaa hin qabne jijjiiramallee arginee jira waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan yeroo kaardii filannee dubartoonni keenya hawaasni keenya walii gala sirriitti hiriira baay'ee kaardii filatan jechaadha. Filannoon marsaa jahaffaa kun haqa qabeessaa fi seena qabeessaa fi dimokiraasaawii akka ta'u dimokiraasii kan qabuu fi ifaaf bilisa ta'uu qaban jedha. Ani akka yaada kootitti haqa qabeessa ta'uu qaba. Dimokiraasii kan qabuu fi bilisummaa kan qabu ta'uu qaba jechuun barbaadama. Kan akka ta'u immoo tokkoffaa boordiin biyyaalessaa kan baase jira labsiin jechaadha. Isa keessatti hammatamuu qaba. Filannoon baranaa kun isarratti paartiileen adda addaa waa'ee isaanii hoggaa baasanii tolaalan hoggaa himan kan hoggaa agarru hundumtuu gini kan gochuu irra jiru maal isinitti fakkaate ani biyya tana bulchuudha kana gochuu narra jira kana ani mo'aa jedhee gochuu wayya malee eeggaddaa wayyaanii ta'eetii haqa maal ta'e kan jedhu kan barbaachisu. Eenyu bakka nu bu'uu danda'a paartiilee hedduu morkattoonni hedduu dorgomanii jiru. Haa dorgoman malee dhugaa biyya kana biyya sabaaf sablammii ija tokkoon itti gaggeessamanii itti ce'uu danda'an yoo jennee ilaalle sirriitti waan beekamu waan ta'eef kanaaf hundi keenya hin beekna waan ta'eef akkaataa itti galmoofnee akkaataa itti kaardii sirriitti karoora keenya oliin dhibbaa oliin 15% oliin parsantii kanaan galmaa jiru jechaadha. Dubartoonnis hawaasni kasirriitti baay'ee kaardii fudhachaa jiru jechuudha. Kanaaf filannoon amma gaggeessinu kuni filannoo nagayaa, filannoo haqa qabeessaa, filannoo jijjiirama arganne kan itti ceesisuu dandeenyu, filannoo hawaasa biratti fudhatama qabu akka godhuu qabnu uummanni asirraa biyya keessaa fi biyya alaa harcaatiiwwan juuntaa hedduu godhaa jiran nageenya akka hin jiraanne godhaa jira waan ta'eef filannoon kun akka milkoonu godhaa jira waan ta'eef kana gurra kennuu hin qabnu jechaadha.
filannoon kun haqa qabeessa akka ta'u loogummaa tokko malee wal dhiibuu tokko malee wal jibbuu tokko malee karaa nagaatiin eenyutu na ceesisa eenyutu rakkoo booruu narraa balleessuu danda'a nagaan na jiraachisuu kan dandeessu paartii kami kan jedhu uummanni keenya akka filatu ani kanan jechuu barbaadu. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii duraanii Dr. Abrahaam Balaayee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka hooggananii fi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin muudamaniiru. Ji'oota 5 olii fi bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun tajaajilaa kan turan Dr. Muluu Naggaa ammoo deettaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ta'uun muudamaniiru. Dr. Abrahaam paartii badhaadhinaa damee Tigraay keessattis hoogganaa olaanaa keessaa tokko ta'uu waajjirri ministeera muummee beeksiseera. Ministeera ta'anii wayitaa turan miseensa kaabinee federaalaa yoo ta'an amma ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaa kan gaggeessu tajaajila elektiriikii Itoophiyaas hojii gaggeessaa olaanaa ta'uun hoogganaa turaniiru. Erga ministeera ta'anii immoo walitti qabaa boordii dhaabbatichaa turan. Dabalataanis walitti qabaa boordii yuunivarsiitii Amboo akka turanis himameera. Dhaabbileen akka abbaa taayitaa koominikeeshinii Itoophiyaa, humna ibsaa Itoophiyaa, Itiyoo Injinariing Group, tajaajila oduu Itoophiyaa, abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa fi baankii daldalaa Itoophiyaa keessattis miseensa boordii ta'uun tajaajilaa jiru. Rakkoo hanqina bishaan dhugaatiitiin dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaa jirra jedhan jiraattonni godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa. Piroojeektiin bishaan dhugaatii aanichatti birrii miliyoona 100 oliin hojjetamaa jirus yeroon akka isaanii xumuramu gaafataniiru. Olaanaa Yaaddeessaa Dabalatisaa qindeessee jira. Aanaan Malkaa Sooddaa godina Gujii Lixaatti aanota horsiisee bulaa ta'an keessaa tokkodha. Jiraattonni aanichaa rakkoo hanqina bishaan dhugaatiin baay'ee dararamaa jiraachuu fi kanaafis dhukkuboota garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu isaanii ETV'tti himaniiru. Bishaan lafa tanatti hin dhagganu bishaan xiqqoo garmaamarraa achii asi ganda dhibii keessa achii asi fuudhamee asi dhufellee bishaan asi dhufe suni lafaa dhabamanii coqqoo akkasi waliin giyaa irraa wal dhabaa sanuu dhaggataa sanuu dhabaa kanuma keessa jira. Bishaan raammoo gosa adda addaa qabu gizee hedduuf immoo uummati naannoo keenyaa akka aanaa keenyaa kanatti dhukkuba jaarde'aa fi dhibee gosa gosaatiin qabamaa turan jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa aanichatti piroojeektii birrii miliyoona 100 fi miliyoona 40 oliitiin ijaarsisaa jira. Amma abdiin jiraattota aanichaa piroojeektii kanarra ta'eera. Haga amma dhagarree akka malee gammadu jirraa miti. Akka malee gammadu jirra bishaaniin laa jiraanne ennaa bishaan kun nu dhaqqaban laa du'aa baane jennee warra kanaayyuu diggaafii godhanneerra warra bishaan kana hojjetu akka malee isaan galateeffatu jirra. Sababa bishaan kun nurraa hammaate bishaan boruu daawwaa dhugaa jirra. Rakkoo jaardee adda addaatiin uummati keenya saaxilamaa jira waan ta'eef hatattamaa ariifatamee qaanii nu hojjetame bishaan dhugaatii uummata keenyaa fi faayidaa akka oolu hagaan akka nu xumuramuu barbaanna. Boolli bishaanii kanaan dura tajaajila kennaa ture. Dandeettii bishaan darbachuu kan hin qabnee fi haalli ijaarsa isaa rakkoo kan qabu ture kan jedhan itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi enerjii aanaa Malkaa Sooddaa obbo Mi'eessaa Guyyoo piroojeektii haaraa kana xumursiisuudhaaf deeggarsa kamiyyuu taasisaa jirra jedhani. Piroojeektichi jirtu sun riiserveriin sun bakka gadi aantuurra jirti jechuudha. Meetira ol aanaallee mana dhuunfaatti bishaan galchuu hin dandeettu jechuudha. Bishaan amma hospitaala qabna, buufata fayyaa qabna. Warri kun marti nutti iyyaa jechuudha. Dhiigi haadhotii deessuun wanni hundi rakkoo cimaa waan ta'eef achillee gachuuf hin dandeenye jechuudha. Giraafiitii waan deemuuf bakki iliveeshinii isaa gadi bu'aarraa waa ijaarameef piroojeektichi dura ol galchuuf hin danda'u haga silaa dandeenyullee deeggaruu hin dandeenye jechuudha. Wanni biraa falli jiru piroojeektii kana yeroo nu xumuruu qofa fala ta'aa jechuudha uummata keenya. Injiinar Kaammee Otee manaajira piroojeektii kanaati. Ijaarsa isaa ji'oottan kurnan darbaniitiin dhibbeentaa 60 ga'uu isaa dubbatu. Yeroon kaa'ameef waggaa 2 ta'ullee turtii waggaa 1 keessatti xumuruudhaaf kan hojjechaa jiran ta'uu isaanii nutti himani. Wagguma kana keessa ji'a 12 irraan fixnannee of qopheeffanneerra. Amma rakkoo guddaan nutti ta'e simmintoodha. Simmintoo kana yoo sirriitti argannu taanaan hin fixne jechuudha. Amma hojii siviilii hojii guddaa fixneerra. Bishaan amma kan bahe boolla lamatti qotame milkaa'eera. Boolla lamaan sana keessa bishaan magaalaaf kan barbaachisu ol arganneerra.
magaalaaf kan barbaachisu sekondii keessa liitirii 10.5 barbaada. Amma boolla tokko qofa liitirii sekondiitti liitirii 18 baasa boolla tokkichiyyuu. Amma boolla 2 arganneera kan wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu abdii qaba hin xiqqaatu. Kan amma jiru kanarraan baay'ee guddaadha. Akka aanichaattis rakkoo bishaanii hamaa ta'e kana keessaa hawaasa baasuudhaaf ciminaan hojjetamaa jiraachuu bulchaan aanaa Malkaa Sooddaa obbo Bokkoo Uddeessoo ibsaniiru. Yeroo garagaraatti rakkoowwan isaan qunname waliin deebinee mammaadhachaatuma deemisaa jirra. Keessattuu amma yeroo ammaa kana magaala keessa jiriirsi isaa xumurameera. Taankeriin isaa already akka xumuramutti jira. Wantoonni amanuuf hafe asirraa sararri isaa deemee madda isaa bakka bishaan ba'u irratti hidhamuu qofa. Inni sunis sababa rakkoowwan tuubboo garagaraatiin ogeessa as jirurraa gaafa qorannu tuubboo isaatiin waa wal qabatu. At least akka keenyaaf akka waliigaltee amma warraas jiru kana abbaa kontiraakticha waliin dubbannetti turtii ji'a 3 keessatti hawaasa kana obaasaa jennee nuuf hawaasa kunillee abdii akkasittiin qaba. Isa kana qabannee kaanee nulleen wanta silaa gargaaruu qabnu wanta deeggaruu qabu akka bulchiisaatti laallee gama teknikaatiin waan garagaraatiin cinaa dhaabbataa deemisaa jirra. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara odeeffannoo biyya alaatii argannetti wayita dabarru. Ameerikaan oomisha talaallii koronaa jajjabeessuuf jecha dhorkaa mirga abbaa waa uumee kalaqaa fi oomishtoota addunyaa irratti hudhaa ta'ee ture kaasuuf akka jirtu ifoomsite. Dhorkaan mirga abbaa waa uumee kun yeroo murteessaa kanatti dhimma cimaadhaa fi akka kaafamu dhaabbata daldala addunyaatti bakka buutuun Ameerikaa Kaatiriin Taay ifoomsaniiru. Biyyoota dhibee koronaatiin hubamaa jiran 60 keessa Indiyaa fi Afrikaan kibbaa adda dureedhas jedhameera. Barcuma 164 dhaabbanni daldala addunyaa qabu keessaa 100 dhorkaa mirga abbaa waa uumee kana kaasuuf sagaleen deeggarsa akka kennan kan abdatamu yoo ta'u koreen hayyoota dhimmicha irratti mari'atu si hundaa'u himameera. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom fi pirezidaantiin Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursual Van der Leyen ejjennoo Ameerikaan amma kana dinqisiifataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp mirga abbaa waa uumee fi beekamtii dhorkachuun kan beekaman yoo ta'u, pirezidaantiin amma Joon Baayiden garuu yeroo duula na filadhaa eegalanii dhimma kana hojiirra oolchuuf hojjechaa turaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenya amma immoo gara odeeffannoo biizinesiitti dabarree jirra. Odeeffannoo biizinesii nu biraan ga'uudhaa fi guddata jamaana biratti argama. Guddata baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu itti balaachu. Itti fufuu dandeessa.